Assalamualaikum akkam jirtu Jimmaa sabboontu tamuutii jarri afaan dammaa awwii bara dheeraa qabu manni Jimmaa kunoo wal geenyeerraa eebbifachuuf hamma alhamdulillah TV nuuf dhaabbate ummannis dheebuu saariif aara galfate osoo qabnu baay'ee dubbachuu dadhabee wallaalummaaf miti dur miidiyaa dhabe amma alhamdulillah miiltan dhufeera afuura baafachuuf dheebuu bara dheeraa seenaan shanan gibee nu himamee dhaba miidiyaatu afaan nu dhugame goota osoo qabnu hin himanne Jimmii goota seenaa jabaa kan hin nyaanne rirmi goota maqaa isaatiin diina fincaasisu kan seefii isaa baasee jilbiibbiin deemsisu kan eenyummaa isaatiif lubbuu dabarsee laatu diina roorrisuuf kaate kan morma isheerraa gatu yoomi materee Jimmii yoom faarfate akka jaraa mana tokko keessa yoo 7-8 jira kamiin faarsee kamni isaa goota tokko maatama hunda faarsaa ooluudhaaf akkamiin danda'ama Jimma keessaa rakasa mannun goota dhalche guddisee biyya isaatiif gumaacha akkamiin himataree himuudhaaf dubbii cinqii gariin tokko waan qabuuf isatti ta'e dinqii nuun hin dinqu gonkumu goota tokko maatama kuma ho'amaa ooluudhaaf akkamiin danda'ama kanaaf hin himne Jimmii dhalcheera goota hedduu leenca ija barbadaaf dhaabbiidhaan babbareeddu dhaggeeffachuudhumaafuu ofii gurri hin danda'a seenaa Jimmaa dubbachuu fi dhiyeenutti bari'a hin dubbanne duraanii hin himanne gonkuma amma alhamdulillah TVdhaan nuuf himama waan Jimmi koo dabarse dheengaddaa fi kaleessaa bagaa miiltan dhufe daa'immanii fi hawaasaa fi mana manatti geessa keenya eebbisuuf dhufne hayyuutu nuuf hundeesse jannataan haa gammaddu harmeen isaanii hin deesse anis amma humna koo waa xiqqoo gaggaafadhee seenaarraa nu waa dubbadha yoon eeyyamaa argadhu beekaarraa waa qoradhee seenaa kan nuuf barreessu jabaa sabaa fi diinii umrii nuuf haa dheeressu akkamiin islaamummaan gara Jimmaa akka dhufe qalbiidhaan na caqasaa nan dubbadhaati fufe seenaan yeroo dubbatu waa'ee diinii islaamaa abbaan gomola abbaa buuqaa limmoo akka seensisan seenaarraa dubbatama gara limmoo akka seeneen hawaasnis ni fudhatee amantaan islaamummaas bareechee babal'ate bara 18 duwwaa seenaan yeroo dubbatu abbaan gomola abbaa buuqaa diin akka babal'atu limmuuttis yooma feree amantiin islaamaa karaa Sheekh Abdul Hakimiin dhufeera gara Jimmaa amantaa babal'isuuf Sheekh Abdul Hakim dhufanii ajaja abbaa gomoliin Jimmatti ergamanii Sheekh Abdul Hakim dhufuun seenaa magaalaa Jimmaa qalbiidhaan na caqasaa waan isaan gochaa turan tartiibaan sinii hima maatii abbaa Jifaariin barsiisuuf diinii islaamaa Sheekh Abdul Hakim irraa jalqabaa awwaluma dubbii seenaa qoradhaa seenaarraa dubbatama diinii islaam babal'isuuf shoora guddaa bahanii abbaan gomola abbaa buuqaa mootiin limmuu duraanii gomma keessaas finiinee qabsoon diinii islaamaa bara mootii abbaa manoo fudhate naannoon gomma akka seenaan himutti gootichi naannoo gomma qooda guddaa taphatanii eeggadhaabuuf diinii islaamaa osoo islaamni hin dhufin jinniitu qallabama korma ciibsanii qaluun jinniitu gabbarama qaluuf gabbaruu qofaa kan jinnichi jaallatu jinnii gammachiisuudhaaf dhiigarra gangalatu maqaan rabbii hin jiru sheexanaaf sagadama ixaanitti aarfamee kormatutti qalama jinniif korma qalanii dhiigarra gangalachuu dursa jinnii sooranii haftee jinnii soorachuu sheexana gabbaruurraa islaam najaanu baase mootii abbaa manootii kan godhee dhaabsise erga islaamii dhufee jinniif kormiin qalamu gabbarsuu sheexanaatiif dhiiga keessan ciifamu kana najaanu baasee amantaan islaamaa maaluu qad godhee dhaabee rabbiif hin danda'amu bara mootii abbaa manoo dhaabate gabbarsuuni jinniin gabbaruun fafa rabbi gabbaramaan mootichi abbaa manoo 1820 leencii ija barbadaa gootichi goda gomma seenaa isaan nuuf dalagan dhagaa isiniin hima jaarraa 18ffaa bara daldala garbaa inni tokko gurguree kaanis bitatee darbaa namuma akka keenya maqaatti moggaasanii garba jechuun gurguru gabaa namaa geessanii sooressi birrii qabu baalabbaan labbaa lafa nama qarshiin bitatee gaangoo fuuldura oofu waan saati qarshiin bite fudhatee mana gala yeroo inni xistimbaa jedhe alangaadhaan garafa yookaanis ni kabala namuma akka isaa rabbi namummaan kalqee
eenyummaa isaa jijjiira cilee fuulatti laaqee yoo barbaade yaabbatee yoo barbaade yaabbatee yoo barbaade fe'ata dugda sukkuumsifatee qeensa isaa qorsiifata ofii cooma muratee booka isaatti unata inni kunoo garbicha eessaa isa yaadata maallaqa isaa waan biteef barbaadu nyaata laatee barbaadu ni dhowwata akkasiin baalabbaatni ilma namaa bitataa namuma akka isaa garba godhee ergataa garba godhee jiraata kana na jaanu baasee amantaan islaamaa mee alhamdulillaahi jedhame kulliin nama haasaa dhalee karaarraa naammaqee mootiin abbaa manoo daldala garbaasan boollatti gannaqe namni jimma ta'e akkan gurguramne maartireesaa worqiin akkan geeddaramne qaat godhee kan dhaabe leenci mootii gommaa mootii abbaa manoo tokkicha akka kumaa daldala garbaatii fi dhaabsisan gabbarsuu mootiin abbaa manoo jannataa haciisu amantaan islaamaa salphaatti hin geenye lafeetutti cabee dhiigni dhangala'ee lubbuu kumaatamatu diinii islaamaaf jecha aarsaa itti ta'e dhiisaa baarii gama boodatti deebina dhiisaa kan Itoophiyaa boodarra dubbanna maaltu ta'e jimmatti sababa diinii islaamaa obsaan na dhaggeeffadhaa gabaabseen sinii hima maaltu akka ta'e maaltu akka raawwate eenyutu diinii jedhee lubbuu isaa galaafate eenyutu gabrummaa didee yartuu dura dhaabate diiniif lafa isaaf jedhee rasaasaaf kan of laata kan ciniinnatee morme bittaa dida garbummaa goota guumaa keessaa maqaadhaan siif hima biyya jimmaa weeraruuf goojjaamirraa kan dhufe kaloo ganjii irratti kimbil jechuun kan kufe namticha abbaa kilaashii qaallicha abbaa zinnaaraa biyya mootii weeraruuf ergamee dhufe gaara ministirii dhabaatu labanii qabu qawwee goojjaam sanarraa ka'ee dachee moototaa hawwe nus farasanyaa qabnaa daalee fi abbaa shaanqoo leenca mudhii ribuu cinqee akka booqonqoo kilaashiif zinnaara yoo dhabes rasaasa gooticha abbaa diggaa dabarsee yoon kenne dhaala abbaa isaa leenci goda guumaa kan nyaara bubbutu yartuu qe'ee dhufte kan mormarraa gatu waraana Takla Hayimaanoot kan qubbee nyaachise gadi galoof yartuu kan jilbaan deemsise shuree onchoo jennaan maqaan kan teessisu diggaa abbaa duulaa kan loluuf miti shuree onchoo jennaan maqaan kan teessisu diggaa abbaa duulaa diinni loluuf miti ija isaan dandeessu goda guumaa keessaa qabna goota loluu yartuu qe'ee dhufte gorra'ee kan qaluu goota goda guumaa akka dagaa doonee diina shishim godhee sabaaf kan waraan kan lubbuudhaan jiran akka sheetamaami leenca ija guutuu kan guddiste jimmi naabaanii abaadirre diinaaf madaama golee mudhii isaa hidhatee kan sabasaaf lole silaallee baay'een kaasaa warra maqaanu tolchee warra gabrummaa loluun bittaa jalaan oolchee ammas jabaadha qabnaa jabaa jimmi biqilchee kunuunsuudha kan biyyattiif gumaache erga du'een dubbadhu koo osoo jiruun faarsa leenca jimmi biqilche goota foon maqaa kaasa urjiin mata islaamaa akka Ahmaddiin Jabalii hayyoo akka Ahmaddiin yaa Rabbi nuuf dabalii akka ustaas raayyaa kan sagaleen dammaa leenca akka isaa fayyin kan guddiste jimmaa